Yammallee dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Itoophiyaatti miidhaan boonii dhaqqabsiis duraan hin argamne jedhi UN. Badhaasa odaa baranaa maaltu adda godha? Afaan biroo dabalachuu keenya afaan Affaariitii fi afaan Sidaamaatiin umrii isaanii guutuu hojii hojjechaa kan namoota turan isaanillee dabalatee beekamtii kenneera. Guyyaa dubartoota sababeeffachuun gareen hakimoota dubartoota Hospitaal Paawuloos yaala akkamii kennan? Dhanacha bakka adda addaatti bahan dhabamsiisuu, cirracha hadhooftuu keessaa baasuu fi tajaajila pilaastik sarjarii dabalatee tajaajilli baqaqsanii yaaluu adda addaa gaggeeffameera. Kanaaf oduu dabalatan waliin turaa aan Asli Gilgaloo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii Itoophiyaa keessatti hongeen naannolee Oromiyaa fi Soomaalii mudateen horii miliyoon 1,000 fi horii miliyoon 1,500 fixee uummata 175 ol qe'ee isaaniirra buqqisuu UN ibse. Gaanfa Afrikaatti hongeen hamaan barkuneewwaniif mul'atee hin beekne Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessatti miidhaa guddaa geessisaa akka jiru dhaabbatichi ibsa baaseen hima. Zalaalem Taadessaa gabaasa qaba. Dubbii himaan barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtooman Steven Dujarric ibsa dhimmoota ijoo idila addunyaa irratti kennan irratti gaanfa Afrikaatti hongeen hamaan barkuneewwaniif mul'ate hin beekne Itoophiyaa fi Soomaaliyaa keessatti miidhaa guddaa geessisaa akka jiru dubbatan. Michootni keenya deeggarsa namoomaa dhiyeessan Itoophiyaa keessatti namootni 100,000 fi 75,000 ta'an sababa hongeen qe'ee isaaniirraa buqqa'uu fi horii miliyoona 1.5 tilmaamamu hanqina bishaanii fi soorataan dhumuu isaanii nuuf himaniiru jedhan hanga ammaatti soorata daa'imman bayyaannachiisuu dabalatee namoota naannoo hongeen miidhee jiraatan miliyoona 2.7 ta'aniif deeggarsa toonii 120 fi qoricha dhiyeessuu Steven Dujarric himaniiru. Deeggarsi uummata hongeen miidhaman kana bayyaannachiisuu argamaa jiraatus hanga barbaadamuun gadi waan ta'eef atattamaan deeggarsi maallaqaa akka isa barbaachisu aangaa UN kun himaniiru. Hongee hamaan amma mudate isa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1977 Itoophiyaa mudateen ol ta'uu dhaabbileen gargaarsaa himaniiru. Haa ta'u malee aangaan naannolee balaa kanaan miidhaman keessaa tokko taate kan naannoo Somaalee hongeen hamaan jiraatus gabaasni kun ol guddifameera jedhanii ture. Biyya ollaa Itoophiyaa Somaaliyaattis hongeen akkaan hammaate namoota miliyoona 4.5 ta'an miidhuu Dujarric himaniiru. Somaaliyaatti dhiira dubartii fi daa'imman 600,000 fi 70,000 ta'an sababa hongeen qe'ee isaanii irraa buqqaaniiru. Naannolee balaa kanaan miidhaman keessatti gatiin bishaanii 72% qaala'eera. Hongeen kun ammallee itti fufuu isaatiin daa'imman miliyoona 1.4 ta'an hanqina nyaataa madaalawaaf saaxilamaniiru. UN balaa hongeen kun fidu irraa uummata bayyaannachiisuuf Soomaaliyaa keessatti qofa doolaara biliyoona 1.5 kan barbaadu ta'us hanga ammaa argachuu kan danda'e 3.3 qofaadha. Kan deeggarsa barbaadan ammoo uummata miliyoona 5.5 ta'u. Barreessaa olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres tibba kana bilbilaan ministeera muummee Itoophiyaa waliin mari'achuu dhaabbatichi ibsee kan ture ta'us odeeffannoo hedduun waa'ee marii kanaa garuu hin ibsamne. Ministeerri muummee fi barreessaa olaanaa UN naannolee waraanaan miidhamaniif ulaa deeggarsaa banuu fi marii siyaasaa gaggeessuu irratti mari'atanii jedha ibsi UN ni baase. Kalee guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuun gareen hakimoota dubartoota Hospitaal Meedikaal Paawuloos tajaajila baqaqsanii yaaluu namoota 7 hojjetan. Ittaantuun hooggantuu Hospitaal Meedikaal Paawuloos Dr. Liidiyaa Tafarraa daa'imman dubartootaa fi dhiirotii tajaajila argachuu himti. Daa'ima ji'a lamaa jalqabee hanga nama guddatti tajaajila baqaqsanii yaaluu argataniiru. Xannacha gadaamessa keessaa baqaqsanii baasuu, cirracha hadhooftuu keessaa baasuu fi tajaajila pilaastik sarjarii dabalatee tajaajilli baqaqsanii yaaluu adda addaa gaggeeffameera. Hundeeffamuu waggaa 75ffaa hospitaalichaa fi guyyaa dubartoota addunyaa sababeeffachuun tajaajilicha kennan ta'uu kan himtu Dr. Liidiyaan dubartoota jajjabeessuuf ta'a jenneetii jette. Dubartoonni yoo baratan deeggarsa barbaachisaa ta'e yoo argatanii fi kaayyoo qabaatan irratti xiyyeeffatuun hojjetan bakka yaadan gahuu akka danda'an agarsiisuuf. Dubartoonni yeroo baay'ee gara tajaajila baqaqsanii yaaluu kana hin jiran jedhamee yaadama. Tajaajila baqaqsanii yaaluu irratti garuu dubartoonni hedduu hirmaatu. Nutis dubartoonni deeggarsa yoo argatan kanas hojjechuu akka danda'an barsiisuu yaadneeti.
miti. Dubartoonni hojjetuu dandeenya. Bakki nu hin geenye hin jiru jennee ergaa dabarsuuf. Buufataalee fayyaa keessa yoo ilaalle gaheen dubartoota guddaadha. Hospitaalota adda addaa mana yaalaa sadarkaa jalqabaa keessatti yoo bira qabanii ilaalan parsantaan 90 ol kan ta'u dubartoota ta'uu agarsiisa. Hospitaalota riferaalaa akka Phaawulos keessas irra caalaan isaanii dubartootadha. Garuu gama ispeeshaalistootaatti yoo deemnu dhibbeentaan isaa hir'ataa deema. Kun kan agarsiisu dubartoonni sadarkaa hooggansaa fi bulchiinsarra jiran akka gahaniif ammayyuu deeggarsi ni barbaachisa jechuudha. Hakimoota tajaajila baqaqsanii yaaluu kennan keessa tokko taate gargaartuun Profeessaa tajaajila baqaqsanii yaaluu Dr. Masrat Shibashi oolmaan isaanii maal akka fakkaatu BBC'tti himte. በአጠቃላይ በትላንትናው ዕለት 7 Kaleessa siree tajaajila baqaqsanii yaaluu 7 qabna ture. Siree kanneen irratti tajaajila baqaqsanii yaaluu adda addaa 23 ta'uu hojiirra oolchine. Anis hirmaattota keessaa tokko ture. Hakimoonni tajaajila baqaqsanii yaaluu irratti hojjetan barattoonni baqaqsanii yaaluu hordofan jiran ispeeshaalistoota adda addaa fi barattoonni isaanii qulqulleessitootaa fi narsoon walumaa galatti dubartoonni qofti kan irratti hirmaatan geggeessine. Adeemsa adda addaa keessa bahuun kan hojiirra turan dubartoota qofa turre. Addunyaa hakimaa irratti bu'aa ba'iin hedduu si mudata. Akka dubartitti immoo addatti kan si mudatu ni jira. Deeggarsa maatii adda addaatu si barbaachisuu danda'a. Deeggarsi maatii, barsiisota fi hawaasni keenya akka bakka kana geennuuf nu gargaareera. ምን ያህል ለውጥ ሊያመጣ እንደሚችልና ምን ያህል Dhaggeeffattoota namoota gaggabaaboo addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaanii Raashiyaan dhiyootu liqee ofii baafachuu dadhabdee jedha dhaabbatii galii liqee madaal. Dhaabbatichi Fit Ratings jedhamu kuniin erga UK fi US weerar Ukrainiif deebii kennuu fi bobaa Raashiyaa lagachuu labs ibsa kan baase. Eegii waraanni kun eegalee biyyoota lixaa fi dhaabbileen garaagaraa Raashiyaa qoqqobbii kaan. Gatiin boba'aa gabaa idil addunyaa irratti dabaluu hordofee mootummaan Zimbabwe torbaan tokko keessatti yeroo lammaffaaf dabale. Gatiin gaazii torbe tokko keessatti % 10 kan ol ka'e yoo ta'u eegiji dabree ammoo % 18 ol ka'e. US bulchaa Nairobii ka ture Mike Sonko fi maatii isaa himannaa malaamaltummaa fi Ameerikaa kini mallee dhoowwite. Sonko malaamaltummaa waliin haal wal qabateen Serbiyaatii cabsuu fi yakka addunyaa himatamuun kan bara 2020 aangoorra kaafame. Abbaan qabeenya kun ammoo himata kan waakkata. Nigeeriyaatti hidhattoonni namoota gandoota eegan 60 ol ajjeesuu hordofee pireezidantiin biyyattii humnoonni nageenya tarkaanfii fudhatan gaafate. Muhammad Buhaariin ajjecha kan balaaleffatee ajjecha suukaneessaa namoota seera cabsaniin raawwatee jedhe. Nigeeriyaan waggootaaf ammaa namoota hidhataniin rakkoo nageenya hama keessa jirti. Mootummaan Maawuritaaniyaa lammiilee kijeessee jechuun loltoota Maalii himate. Lammiileen Maawuritaaniyaa hedduun daangaa Maalii irratti dhabamu himan. Humni waraanaa kan Maalii bulchuu himannaa kanirraa deebii hin kennin. Ilmi pireezidantii Uganda Yoweri Museveniin waraan biyyattii keessa sooraan ba'uun dhugaa miti jedhan. Leeftinant Jeneraal Muhooziin miidiyaa hawaasaa irratti sooraan ba'uu isaa ibsullee hagammaa hojii jiraachuu dubbii himaa waraanichaa beeksise. Hoogganaan waraanaa kun abbaa dhaalaa jedhamee eegama. Badhaasni Odaa yookiin Odaa Award marsaan 5ffaa kalee geggeeffama. Hundeessituun Odaa Award Bashaatu Tola Mariam muuziqaan qofti 460 ka ta'u dorgommiif dhiyaate himuun atiin Oromoo baay'inaa fi qulqullinaan haalaan guddachaa dhufu himte. Bar dorgomsiisuu jalqaban filmii fadhabanii duuba deebi'anii barbaadaa turan yaadachuun milkaa'ina argamkan keessaa Odaa Award ga'ee qabaa jette. Kaayoon inni ittiin ka'ee artistoonni afaan Oromootiin hojjetan miira wal dorgommii keessa seenanii wanta gaarii sadarkaa is eegatee biikeenna fi Afrikaaletti ta'uu danda'u qulqullinaan akka hojjetan kakaasuu jette Bashaatuun. Badhaasa Odaa barana kanaa maaltu adda godha waayilkeen hirpha gammachuutti himte. Kitaabaan, muuziqaan fi fiilmiidhaan hojiiwwan aartii afaan Oromootiin waggaa darbe keessatti 2013 jechuudha. Waggaa san keessatti hojjetaman damee 21 wal dorgomanii kan mo'atee badhaasa fudhateera jechuudha. Nama 23tu badhaafame achi keessa 3 garuu badhaasa umrii guutuu waan ta'eef isaan wal dorgommiin qabani. Afaan biroo dabalachuu keenya akkuma beekamu Odaan Award hojiiwwan aartii afaan Oromootiin hojjetaman waggaadhaan bahan wal dorgomsiisee beekamtii keenya kan baranaa keessatti afaan Affaariitiin fi afaan Sidaamaatiin umrii isaanii guutuu hojii hojjechaa kan namoota turan isaanillee dabalatee beekamtii kenneera.
wanti guddaan isa adda taasisu kanadha afaan biraa dabalachuusaa jechuudha. Badhaasa kanarratti namoonni muraasni sirboonni kan hawaasni jaalatu keessatti hammatamne jedhanii kanneen kaasantu jiranii kanarratti maal jetta Bashaatum? Nuti gaa maal goonee hojiiwwan bara darban keessaa hojjetame jechuudha. Isa keessatti hojjetaman gara sirboota 460 ol waliin sassaabnee abbootii seeraaf kennine. Isaantu calalee top 5 top 3 kan ta'an gara miidiyaatti qabannee kan dhufne garuu hojiiwwan hunda walitti qabne abbootii seeraatti kennineerra. Isaan madaalii ofii isaanii qabu haala kamiin ilaalanii kam akka darbuu qabu kammoo akka hafuu qabu isaantu murteessa. Akkuma beektu aartiin Oromoo baay'ee guddachaa jira. Qulqullinaanis baay'ee hawwataa ta'aa jira. Dorgommiin cimaatu jira. Hojiiwwan gaarii baay'eetu hojjetame bara kana. Kanaafuu qabxiiwwan xixiqqaadhaan 0.05 faa qabxiiwwan akkanaatiin tokkorraa tokko caale mo'achuu top 5 top 3 ta'uu danda'eera. Yeroo baay'ee namoonni kan kaasaa turanii muuziqaa yoosanii kan bulloo jechuudha. Isallee maaliif hin galchine jechaa turanii isan dhagee hojiinsaa baay'ee gaarii waan ta'eef jechuudha. Inni immoo waggaa kana keessattidha kan bahe barana baheenyi. Kanaan achi garuu hojiiwwan waggaa darban keessa hojjetaman hunda garuu nuti abbootii seeraaf dhiyeessineerra. Maali ulaagaan ijoon ittiin madaaltan? Ulaagaan isaa anaafillee wannoomti jechuun kan galu miti teekniikaalidha baay'ee. Bara kana eenyu faatiin injifatame badhaafamtoota muraasa toonaa tarreessite? Hundasaa sitti himuun danda'u baay'eedha garuu barana beest fiilm kan ta'e fiilmiidhaan kan bara kana kan moote fiilmii lafaaf lafeedha. Beest single Andu'aalam Gosaa. Badhaasa umrii guutuu immoo kan fudhatan Ibrahim Haji Aliidha. Dorgommii Champions Leaguein kalee Liverpoolitti milkaa'e arraa dorgommii cimaa teegam Zalaalem Taaddasaa waan qophees qaba. Dorgommii Champions League Awurooppaa maqaa guddaa qabuun kaleessa Liverpool xiqqoof gara marsaatti aanutti darbuu danda'e. Marsaa jalqabaan 2-0 mo'uun isaa kilabicha akka gara nuusa xumuraatti darbuuf gargaareera. Inter Miilaan galchii 1-0 injifatus gahaan turre. Alexis Sanchez kaardii diimaan dirree keessaa ba'uun isaa immoo akka Interitti cimu godheera. Klopp gareen isaa caala mo'amaneera. Darbuu isaaniif garuu qabxiinuuf malu ture jedhan. Bayern Munich kilaba Oostiriyaa RB Salzburg irratti galchiiwwan torba roobse. Marsaa jalqabaan tokko qixaan ture kan xumurani. Har'a marsaa jalqabaan 5-0 injifatee gara nuusa xumuraatti darbuu isaa harkatti kan galfate kan fakkaatu Manchester Cityin tapha deebiin Sporting Lisboniin keessummeessa. Guardiolaan sababa miidhamaan hanqina taphattootaa hiriirsuu qabaa jedhaniiru. Biyyi isaa Ukraine waraana irra kan turte Oleksandr Zinchenkoon haadha taphachuu ni danda'a. Sarara ittisaa irratti ga'umsa olaanaa kan qabu Ruben Diazii fi Naataan Akkeen ammoo miidhamarra jiru. Jaao Kaanseloon sababa dhukkubaan hin taphatu. Kyle Walker adabbii kaardii diimaan taphachuu hin danda'u. Kilabni jalqabaa galchii 5 mo'amee deebisee tapha deebiin mo'atee gara marsaatti aanutti darbe seenaa Champions League keessa hin jiru. Guardiolaan garuu kubbi miilaa haala garaagaraan tilmaamuudhaaf rakkisaadha jechuun sodaa qaban ibsaniiru. Manchester Cityin bara darbe xumura waancaaf Chelsea waliin dhaqqabuun ture kan inni mo'ame. Dorgommii jabaan biraa har'a eegamu Real Madrid fi PSG gidduuttidha. PSG'n tapha marsaa jalqabaan daqiiqaa xumuraa irratti galchee Kylian Mbappeen 1-0 mo'ate. Amma Santiago Bernabeu irratti kilabootni gurguddoon addunyaa falmii taasisu. Lionel Messi badhaasa Ballon d'Or si'a 7 mo'achuun riikardii kan qabu. Neymar gatii jijjiirraa taphattoota addunyaaf riikardii ta'een Barcelona irraa PSG kan gale. Akkasumas Kylian Mbappee taphataa qaalii addunyaa lammaffaa kan ta'ee fi Real Madridin barbaadamaa jiru har'a ga'umsa isaanii ni agarsiisu jedhamee eegama. Gama Real Madridin Casemiro adabbiidhaan Toni Kroos ammoo miidhamaan kan hiriiran hin fakkaatu.